Kanaaf ono karalleen kana kanamni itti deemu jechuudha taariba. Amma aduun dhi'u kaatee jirti. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya nafaana tura. Nagatti isiniin jedhan deemetiin jira. Abdii isinii baaseen jira. Abdii of eeggannoo godhi. Uummanni akkasii si dhiisan hin fakkaanne akka of eeggannoo gootu dhaamsan sii dhaama. Gama kiyyaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya nagatti jedheetiin jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya akkam nagaa jirtu? Fayyaa keessanii isiniin jedha. Egaa akkuma isin argaa jirtan kun amma deemaa jirra jechuudha. Bobbarra jira. Du'aa keessanii nu cinaa dhaabbadha. Cinqii fi rakkoo dadhabnee jirra jechuudha. Hiraaras hin dandeenye. Egaa gaafa dura abdii baasii jettaniitiin gara magaalaa deebi'e. Amma ofirraa deemu jira. Baay'eetiin jira jechuudha magaalaa keessa. Magaalaa keessaa baay'ee du'aa keessan nu godha. Saafaruu barbaada yookaan biyya biraatiin deemuu barbaada. Kalaas cinqii biyya ormaa tana dadhabadheetiin jira waan ta'eef. Kun akkuma isin argaa jirtan Paanti namallee hedduu karaa kana deema. Karaa kana nama deema na fakkaate. Kun asumaan anillee faanuma namaa kanarra deemeetiin magaalaa baay'eetiin jira. Kalaas nageetti warri cinqii fi rakkoo yaa warra hiraaraa nagaa isin dhaamannee jirra jechuudha. Cinqii fi rakkoo dadhabne deemu jirra. Egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya kun akkuma isin argaa jirtan amma gaara keessa jira jechuudha. Baay'eetiin jira. Rabbi galanna aga'u. Abdii baasinaan jettanii abdii baasetiin ture. Baasee abdii kalaas abdii baasee sababa keessan deebi'e duraayyuu deebuun barbaadu. Achumaaniin deemuu fedha. Imala kiyya itti fufeetiin jira jechuudha. Imala kiyya imaluudhaaf galee abdillee baasee ofirraa qoreen na waraanee dhiifama tokko jechuudha. Qoree tanaan na waraane. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya akkuma isin argaa jirtan kun kana keessa deemu jirra. Mee kanaaf gaaga dhumatti nafaana tura. Bobbaan keenya itti fufee jira. Bobba'uutti jira jechuudha. Lafti dhagaadha. Namni tokko hin jiru. Kophaa kiyyan deemu jira jechuudha. Sababa abdiitiin biyyatti deebi'een ture. Abdiis baasee jira. Rabbi galanna haa ga'u. Waan yoofii asitti heddummaatti jechuudha. Jara kanarraa deemuun barbaade. Cinqii biyya ormaa tan hin dandeenyu. Waa lama qofa. Yaa deemna itti najja'u yaa gara biyya teennaa galu. Wanti biyya namaa keessa teenne hiraaramnu, cinqamnu, wal hiraaru, wal doorsifnu hin jiru. Hin dalagu jechuudha. Amma booda. Kanaaf akkuma lafti dheeraa argitanii meeqan gaara san gubbaa achi gubbaan bulaarra achi booda imala kiyyatti fufa jechuudha. Nafaana tura. Du'aa keessan naa godha. Yoon immoo itti najja'e itti milkoofnaan deemeeyyuu itti milkaa'uu baannaan gara biyya kiyya. Kanaaf nafaana tura haga dhumatti du'aa keessanii nu cinaa dhaabbadhaa. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya maammeen eessa jira eessa badee naan jechaa turtan jechuudha. Nagaafataa turtanii sirriidha. Isinirraa badeetiin jira. Akkuman gaara keessaa gad deebi'een abdii baasee jennaan naamijjooyne haalli jireenyi magaalaa keessaa naamijjoofne waan ta'eef ofirraan deemuun qabaa. Imaluun yaa oomaan hin seenu yaa biyyattii eegalu lamaanuma tana.
itti najjaanan hin seena itti najja'uu baannan of duuba garagalee gara biyya kiyyaa deema jechuudha. Kanaaf na faana turaa haga dhumatti eessa akka ga'e eessa akka deemaa jiru takka takkaan kan isin biraan ga'u ta'a. Kanaaf ono karalleen kana kan namni itti deemu jechuudha taariba. Amma aduun dhi'uu kaatee jirti. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya na faana turaa. Kuni qabrii wayiiti. Qabrii yennoo akka ta'e hin beeyne. Shakalatti namoota keenya asitti du'ee bira deeme. Lubbuudhaaf isaa godhu. Kan akkuma isin argaa jirtan hedduu jira jechuudha akkana. Dhagaa irra tuulanii bira deemanii. Maaliif osoo biyya qaban osoo biyya qabdu biyya baatee yoo raasaa akkanaa kanarratti awwaalamtu yoo raasaa akkanaa kanarratti qabriin si baddu keefanni si badu allaattiin si nyaattu maal jechuudha hedduu jira jechuudha naannoo kana. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya wanni ani isinii dhaamuu barbaadu hiree teessan carraa keessan mokkoraa duutanis toltanis biyyuma keessa wayya wanti hunduu biyyuma ofiitiin tolti walaa baay'ee na gaddisiise jechuudha. Amma argitan argu jirtan jechuudha dhagaa akkana irra deeman irra tuulaniituma kalaas qabrii akka biyya keenyaa awwaaluun hin jiru xiqqoo gadi haadhanii dhagaa bira guuranii bira deemu. Duutis biyya ofiitiin tolti jireenyis biyya ofiitiin tola. Kanaaf gaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya ka du'eef rabbiif mataa godhu jiraannu wal argina kunis utuunu ilmi namaa kamuyyuu nu dhiba hojjaa sharrira wal argina jechuudha. Kanaaf rabbiin handuu fayyaa kennu imalli kiyya akkuma itti fufetti jira faana tura. Mee akka keessanitti isin waan jechuu qabdan wanni gochuu qabdan laala. Amma karaan kun karaa namni keenya deemu kun karatti dhuma kun karatti du'a kun ufumaa wal ajjeesa kun beelli ajjeesa way lammiiko hin fakkaatu jedhe jiruun baqaa haga yoomii miti galanii 50 dhume 5 yoo biyya bilisoomse irra wayya gabrummaa biyyilleen dandeenyu jawoon keenya ka'e fakkaata hireeti inni mokkorree galle hidhatu laman dhabnu yaa bilisummaa yaa gabrummaa wanti biyya namatti nu guuranii biyya teenya irraa baane saree hanqanne nama hanqanne namaa gadi taane qilee kana keessa nu oofu. Amma anaan bineensa itti ammoo nama jettanii meeqa kana keessa deemu. Kanaaf dadhabeetiin taa'u jiru. Egaa gaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya du'aa keessaniin na cinaa dhaabbadhaa. Baay'eetiin jira kalaas nageetti hiriyoottan tiyya hundi isaanii nageetti isiniin jedha. Warri natti aartelleen warri natti mufattelleen jiraannu wal arginaayyuu yaa bakka deemuuf najja'u yoo dadhabee ofirraa deebi'es gara biyya tiyya biyya namaa keessatti wal dorsiisuun wal hiraaruun wal eeggachuun wasana waliin qonnu daangaa waliin qonnu meema diina walitti taanee garee ijaaratee namuu humna qabuun namittiin shonqorraan sun namatti taphatuun maal jechuudha. Kanaaf nageetti isiniin jedhan deemetiin jira. Abdii isinii baaseen jira. Abdii of eeggannoo godhi. Uummanni akkasii si dhiisan hin fakkaanne akka of eeggannoo gootu dhaamsan sii dhaama. Gama kiyyaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya nageetti jedheetiin jira jechuudha. Yoo rabbi nama najja'e itti najja'eetiin jira. Yoon hin deemee ka dadhabadhu taate gara biyya kiyya Yaman nagahee jira. Yaman quufeetiin jira khalaas. Kanaaf waa takka hin shakkina ulillee jaayiza ta'eetiin deemu jira.
homa hundaafuu qophiidhaan jiraachuufis qophii, du'aafis qophii, homa hundaafuu jireenya kiyya keessatti homa hundaafuu yoo ilmoon dhiiraa homa hundaafuu yoo qophooftee deemte irra wayya. Jaayiza taatee lubbuu ofiitiif jaayiza taatee yoo deemte irra wayya jechuudha. Kanaaf na galata qabdanii naaf jiraadhaa isiniin jedha. Ilmaan Oromoo biyyoota adda addaa jirtan maammeen eessa jira ka jettaniif maammeen kutee jira gaara ofitti deebi'e. Yoo najja'e biyya isin jirtan sanittuu isinitti dhufa. Yoo hin najja'in biyya tiyyan gala. Filannoon kiyya lama qofa. Yaa galuu yaa taariba kana itti najja'u lamaanuma tana jechuudha. Taariba sanis deemnu biyyuma namatti deemna. Yoo biyya namatti deemes takka qabameetu gala. Jiraadhe du'e du'aayii keessanii na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya galata qabdanii galatoomaa ulfaadhaa. Waan isin jettanis isinii guutee jira. Abdii baasinaan jettanii abdillee baaseen jira. Amma hajaatii xumuradhe. Mubaarakiin abdiin haa barbaaduuf